nama hundaaf maayikirooskooppii doolaara tokkoon eeyyee kun maayikirooskooppii dha darbattan irra deemtan bishaan keessa bu'us homaa hin ta'u annisaa tokko malees hojjeta wantoota ijaan hin mul'anne harka 140 hanga 1000tti guddisee argisiisuu danda'a fayyadamni isaas baay'ee salphaadha mana yaalaa qofa utuu hin taane namni kamuu maayikirooskooppii kanaan wanta fayyadamtan qulqullina isaa bakka feetanitti ilaaluun fayyadamuu dandeessu akkuma isin beektan nu biraa maayikirooskooppiin dhibee ittiin qorachuuf gargaaraman sababa garaagaraan manneen yaalaa gara magaalaa jiran keessatti argama malee baadiyyaa keessa badaa hin jiru kanuma irraa ka'uun iddoo baay'eetti qoricha tilmaamaan nuuf kennu inni immoo turee balaa hedduu namarraan ga'aa ture ga'aas jira kana furuuf maayikirooskooppiin kun egaa indiyaatti hojjetame doolaara tokkoon manneen yaalaa fi namoota hedduuf raabsameera sababa meeshaaleen wal'aansaa ga'aan hin jirreef lubbuu hedduun darbeera kaanis darbaa jira kalaqaalee akkasii jabeessuun du'a dura dhaabbachuu warri feetan mallattoolee kana cuqaasuun maatii koonaaf ta'a galatoomaa kun hojiin injiinarootaati